gaafachuu danda'a. Kanaafiyyuu ofii kiyyaa dhiyaadhu naan jennaan uummata duratti dhiyaadhee iddoo isaan dhaqinaan jedhan dhaqeera. Amma immoo sirratti hafe yoo jettan ammas deemee jechuudhaan qaama seeratti harka koonan kennadha. Kan kanaan alaa immoo waan an beeku isinitti meera isinii raabsedha. Kan kanaan alaa gaafii tokkoon keessanii hunda keessaniyyuu waa'ee namichaan haasa'e kan jettan waa'ee namichaan isinitti haasa'uu hin danda'u. Namicha qaama seeratti dhiyeeffadhaati gaafii gaafadha. Como amman beeku isinitti meera jechuudha. Ture waan an beeku isinii raabsedha waan an dhageenyu isinitti meera jechuudha. Ofii kiyyaa akkuma keessanii mana madaamii amma akkuma keessanii mana madaamii hojjedha malee mana ijaazaa taa'ee dallaalaa miti hojjechiisu jechuudha. Kanaaf waan an beeku hin qabu. Tole si gifti kiyya gaafii tanaa qofa si gaafadheen ani sirraa cufadha xumuradheen jira galatoomi. Ati gaafa mana madaamitii baatu appilikeeshinii kee irraa si jalaa foormaat godhee sim kaardiin kee hojjetaa ture sim kaardiin ati mana madaamitii fudhattee baate. Lakkiin hojjetu cufaadha akkamitti hojjeta? Maaliif kan baay'isee maaliif hojjetare? Kan baay'isee bee hojjechaa jira koode. Ani hin beeku kaawwa maalan beekaree irrattis dawwalee ilaallee hin argine sitti hin dawwalle ergasii. Namni biraa itti fufaanii xumuradhee jira galatooma. Gaariidha naamusuma gaafadhaadha atis miira keessa seentee osoo hin ta'e waan beektu waan qofa nutti himi. Waa'ee namicha difeendii godhaa akkasitu namicharra namicha akkana hin goone namicha akkas hin taane jira waan ta'eef si gaafataa jiranii. Yoo ati waa'ee namichaa dubbatu dhiifte namni waa'ee namichaa si gaafatu hin jiru garuu namicha akkana hin goone heebiluutti akkana godhee waan jettuu si gaafatanii. Okay. Gaafii ofiin boontu wajjin wal qabatu si gaafadha. Atiin edda gaafa sanaatti bilbila baay'isee hin yaallee jette. Ati listi maaliif hin yaaliin silaa jiraachuu fi duushee illee adda baastee hin beektu eega ta'e maaf hin yaaliin amma ofiin boontuun amma kaleessaa illee bilbilli sun hin dalagaa jettee jirti. Ati immoo baay'iseen silaa wajjin biyyaayyuu baate maatiidha hollaadha. Garaan akkamitti si dandeetti duubi jiraachuu ishee iyyuu amanteeti bilbila otoo bilbiliniif turte gaafa sanaatti. Cufameera bilbilli ishii gaafa sanaan yookaan ishii mana madaamitii baatu gorsina ni kenneef sim kaardii kee keessaa baasii gatii jedheenira jechuudha. Akkuma kan koo hoggaan ofii kiyyaa argeetti sim kaardii kee keessaa baasii gatii jedheenira. Cufameedha nan beeka malee hin hojjetaadhaan hin beeku sim ishii. Iddasi garuu irratti hin dawwallee gaafadhaadha. Akka poointiitti immoo warri qabachuu barbaadan waan isheen deebisaa jirtu irratti akka poointiitti qabadha. Eenyu gaafatu fedha gaaffii? Uummanni rafee moo gaaffiin hin jiru moo yookiin maarre? Bakki gaaffiin dabale. Jijjiirama dura jiruu fi amma jiru waan garaagaraa waan arginee fi keechan babarraa waan jiruu fi ammatti maalidha ammaan jechuun ni barbaadan. Warqii ta'ee baay'isee ta'ee lachuu obboleeyyan keenya dhiiga keenya nama keenya foon teenya yaa ta'uuti malee bakka itti nama muufachiisuu fi nama dallansiisu maaltu jira namni sun ragaa ijoollee dawaa garaagaraa fayyadamee itti taphachuu waan baay'ee irratti hojjechuu hin godhu namni kun jettee dubbachuu sun baay'ee wanna ta'uu hin qabnee fi haasa'uu hin qabne jedhee yaada. Maaliif ijoollee hedduutu taatee akkanaa nurra gahee ebeluu nurra gahee ragaa qabatamaa osoo ta'an maaliif namicha kanarra buutee waan akkasii deebisuu hin qabdu. Waan ofii beektu qofa. San booda immoo ijoollee ragaa namicha kanarratti waan dubbatan qaban akka nuutumsituun beeksisuu barbaada. Hunda dura garuu warqiinis baay'iseenis nuuf obboleeyyan ta'uu kanumaan baraa jechuu barbaada. Waa'ee namichaa icciitii jiru nuu kennuu qabdi malee inni kanan godhu jechuun sun baay'ee ulfaataadha. Ijoollee hedduutu rakkoo hamtuu keessa jira jechuudha. Ijoollee hedduu maqaa dha'uun barbaannu malee yeroo ammaa kanaa'uu jechuudha. Akkamitti dhaabatteet dawaa garaagaraa fayyadamaa ija kaameraa fayyadamaa waliin sagaagalaa san booda ijoollee keenya hedduu kan achi buutee dhabamsiise kan dhiheenya wajjii afur dura ulfa ofirraa baasutti miidhamte sandaafadhaa akka galte naannuma jalduurraa miidhaa guddaan kan irra ga'e ijoollee hedduu haasaa jirtu ijoolleen achi keessa jirtu. Ishumti baay'iseen turuu barda hin gadda mindaa ishii gaafannaan san booda mindaa keessa birrii naa ergettee gaafannaan hin ergu jedheen san booda viidiyoo wanta addaa irratti hojjete bilbila keessatti baase.
ijoollee bira jirtu isaa wal qabannaan gadi ba'anii taatee daqiiqaa muraasa artist obboleessa keenya mee amma jettee dhiisatu dubbuma dhugaa jirtu qabadhaa taa'ame amma intalli fuullee jirti miti akkana jettee danteen amma micoon si fuullee jirti sini galee amma as jirti kinoo sin bira jirti wanni gaafachuu barbaadan kana jammaraa kaasee haga dhumaa waan gaafachuu barbaadan gaafadha jettee miti kan barbaadu jettee ummatan borjaajessina jettee odoon ta'in yoo dhugumaa nama akkasii irratti wanni akkasii nama sanirra gahee jira narra gahee jira namtichi kun akkaana godhee jira anis kinoo miidhamtuudha jettee ol baatee dubbattu kan miidhamte sunoo jiraate sini galee amma garuu namni intalli nu dhuftuutti intala barbaadaa turreemi gaafadha waan gaafachuu barbaadan jammararraa ishii dhagahee ishiitu maatiitti dawwalee maatiitu du'a himee duute reeffa ishii akkamitti wallaaltee kan duute ishii dhageesse reeffa ishii maaliif wallaaltee kana gaafadha jammaraa kaasati maal ta'an uummata maa borjaajooftan waan gaafachuu barbaadan gaafadha irraa moo gaafiin qabdan intala nu fida jechaa turreemi waan gaafachuu barbaadan gaafadhaa kinoo asin buqqee teesseerti namni ijoolleen gaafii qabdan immoo gaafachuu dandeessan haala bareedaadhaan koomentii banaa uummanni ol galee gaafii haa gaafatu waan maatii keessas gaafii barbaadan hanga gaafatan ani gaafiin ani ishirraa qabu tokko fi tokko duutee ishiitti dawwalamee himame duutee kasitti dawwalee hime namticha moo abbaa taaskichaati. Abbaa taaksiitu natti hime malee namicha miti. Namichi makiinaan adagaan tiraafikaa uumamee micoon mana yaalaa galte naan jedhe namichi oodhu dawwalii gaafa dhodheetu silkii natti kenne silkii inni natti kenne irratti immoo dawwallaan jechuudha. Sa'aanii afaan arabiffaa sirriitti hin danda'u sagalee xiqqoo tokko qabnaaniif namichi deebisee sagalee saaran kanaan dura waasaap irraa si biraan geesse natti ergee jechuudha waraabee. Kan kanaan caalaa ni amma namicha wajjin innis keessa gadi bu'ee haasa'utti afaan hin danda'u jechuudha. Nufi kiyyaayyuu biyya kana keessatti badaa hojii afaan kan hojii yoo ta'e malee haasa'uudhaaf natti ulfaata. Iddoo reefi bakka jiru sitti himne hin beektu? Natti himne. Ana mafi maamloom ana mujuut shorxaanaan jedhe namichi eessa jira jennaan inni. Ayyee ummata si wanni gaafattan jiru? Warri gaafachuu barbaadan mee warri gaafii barbaadan lakkoo tokko barreessitu gaafachuu barbaadan. Intalli kenoo sinin jette gaa. Ani kanan beeku kana sinin jetteetti. Wanni jettan jira? Mubaarak eessa deemte? Amma dubbii kana goolameen jira uummata keenya. Goolabaa isaan dheeressinaati. Obboleettiin keenya shittoon warqeen of kenneera naan jetteetti. Anaanis naan jetteetti of kenneen jiretti. Gaaffiin asirratti ol gaafannu yoo ragaa wal dhabsiisuu ta'e malee akkuma of kenneera jetti kanaan itti fufti yoo ta'e anis gaazexaa darbiyaa deemaan jira. Dubbiin kun dhumataa isiin waan nu gargaartu qabdi akka namaatti. Dhageessanii akka namaatti waan nu gargaartu akka tala Oromootti dhugumatti onnee keessa dubbataa jirti yoo ta'e onnee keessa nu gargaartu yoo ta'e waan nu gargaartu qabdi gatii ta'e dubbannee jirra la asirratti dubbachuu hin barbaadu. Kanaaf ragaa of jalaa dhabsiisurra asumatti tu goolabnee ol biraa gallee wayyuu manis dhaqee guruppiitti galee uummata guruppii jabeessaa. Wanti isin gaafattan hin jiru gaafadheera man dawwaleen gaafadhe qaxxitaa siin dawwalleen yeroo meeqa sii dawwalee miti aan qaxxitaa Ijiptirra. Dawwaltanii. Yommuu akkatti waan irraa fuutan qabduu kan biraa. Waan irraa fuutan qabduu Mabruki hin galchi bakka koo nan bu'aa Mabruki hin galchi. Sitti ergaa jira. Modereetarraa kaasteetta maaliif akkati galchuu hin danda'u? Modereetarraa kaasteetta? Yaa hin jiru galchuu hin danda'u nama maal akka ta'e hin beeku. Galchuu yookiin neetworkii kee ta'a malee annu editara yoon fuudhe yoon kenneedha. Yaa Mabruk nama jedhamu galchi inni sirriitti gaaffii sirnaa gaafatu. Anan maqaa fi dheeressuun barbaanne adeemsa badaa jira. Adeemsa badaa jira. Dhageessanii adeemsa badaa jira. Bakka waan barbaadeef dhabeera. Kan barbaade gurbichaa fi sii wal biratti argachuudha. Yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti gurbichaa fi sii qaamaan isinii fidee dhufa. Utuu dhaabate bakka yoo na dhageessu ta'e asumatti dhaabatee biifoolee obboleettii keenya amaanaadha akkuma sitti hime waan gochuu qabnu lafa irratti goona. Dhumate ajandaa kun asitti utuu golobame dhiifama naa godhaati.
ragaaf jala balleessuun hin ta'u. Nan godha waan isin godheettan hunda nan godhateetti. Dhugumatti hin gooti yoo ta'e bakka hin kaayee teessee eeddee bakka hin geessine wajjin dhattee waan godhamuu qabu hunda wajjin hin gooti yoo ta'e dhubatee yaadamanii jedhama. Mube hojiirra jira meeqeerran soofaan ture mucaan inni keroorti lamoo inni maqaan isaa ishiin akkamitti maal waan qabatamaa argitee too duute jettee akka warratti himte faa maal nu gaafadha dhiiroo maal argattee waan fakkeenya biyya arabaatti namni du'e jennee kan maatitti bilbilee himnu mana yaalaa reefi micootanaa jiru dhattee argitee jirta. Waajjira poolisii qaama seeraa walumaan laalla bakka amma haqni abbaa baasuudha Oromoo. Haqni abbaa baasuudhaati nama kuma bulii dhibba saddeet jira. Maatiin kun miskiina. Dhaggeeffadhaa maatiin kun miskiina. Namni bira jiru sun eenyunni? Gaaffii tokko wanti hin gaafatame jiru kana booddee anas geggeesse obboleetti. Eenyu namni bira jiru sun? Natu geggeesse bakka. Geggeesseera. Chatti bira namni jiru sun eenyunni? Dhageessanu hundinuu ijoollee keenya bira mataa isaa malee hundinuu mataa isaa malee waan na jalaa balleessaa jirtu. Gaaffii komantii taate. Ayyee bakkaan tura. Bakki isiin jirtu suni natu kaa'e. Sinii galee biifooleen quba qaba. Bakka ofii keenya barbaannu keenya jirra. Innaan sinitti akka warra komantiitii fi bar nama komantii baay'isaa jira gaaffii. Dhaggeeffadhaa. Yoo mucaan kun baate amma gaafa nu seera qabsiifannutti. Sinii galee amma gaafa seera qabsiifannee seeraan amma tarkaanfiin jiru maa inni beektu wacinaati. Tarkaanfii seera qofa. Tarkaanfii seeraa kana keessatti haqni abbaa baasu. Kanaan waaqii walitti waamne itti galle. Mucaan of kennuu ta'es nama kennuu ta'es qophiidha jetteetti. Wannan beeku kana qofaa. Of kennuudhaafis qophiidha nama kennuufis qophiidha jetteetti. Dhumateera asirratti na naasofsiisna. Dubbiidhu jalaa badu jira. Waan isin hin dirqama waa hunda beeku qabdu isin. Kanaaf latu geggeesseeni galatoomaa ulfaadhaa waan dhageessaniittu bor waltaa jabna hundi keenya iyyuu sinii galee ani si malan qabaa biifoolee waan jettu yoo qabaatti kottu laali eenyu si bira jira isa jedhu immoo utuma dhiirri bira jiraate nan dinqoan maaliif mana siin hin beekne anatu erge mana siin hin beekne obboleessa waarniingi kennine fidi lakkoofsa siin fidda jennaan waliin taane fidee nuu kenne miti natti kenne miti ani immoo namatti kenne jennaan namni dhaqee fuudhee obbira kaa'ee jira sinii galee kanaaf ofii siitii fedhii siitiin immoo dhufte cubbuna jaadha. Ergan obboleessa qabannee dubbiin jabaatee obboleessi dhufee asirratti mankaraaree iyyee amma kootuusiin amma kaateetuusiin mana sanaa badde obboleessa qabama maaliif sagaleen qabaan itti gaafatamummaa isiin fudhattaa jennaan isiin fudhu itti gaafatamummaa koo bakka mubaarak na kaa'ee hin deemu jettee jennaan eeyyee jedhee Oromoo kuma sadii irratti itti gaafatamummaa isii fudhateera. Tiwaasii xaxnee lafa keenya jirra. Yoommoo itti caallee jenne cunqursinee dubbii rabbii namaan galu biti qulqulluudha sin jedhu maali sin jedhu seera jira seera bukkeetti immoo rabbi jira kan rabbi caala rabbiin kadhaafi amma dhugumatti yoo mucaa kanaa quuqamtanii as taa'aa jiraattanii nama kuma 5 taatanii taa'aa turtanii iyyeen dadhabee guruppii sanatti dabalamaa jedhe mee guruppii sanatti dabalamtanii wal jabeessitanii birrii 100 akkaawuntii haadhaa irratti birrii biyya jirtanuu 100 yoo gargaartanii haadha kana haqa mucaasii akkasiin barbaaddattu xabaqaa bitattee maal jetti wanni kun karaa dheeraa deemama xabaqaa nama barbaachisa hin qabdu harka qalleettiidha yoo gargaarre yoo maal sitti fakkaata guruppii isaatti galle liinkii kaa'e warra jedhaartanu ayyee liinkii yoon kaa'e sila liinkiidhaan seenanii nu jalaa gubanii nama 500 walitti qabanne kunoo lakkoofsa sinii gannaa qabadhaa duwwaa 25 19 65 duwwaa 89 84 waatsaappiidhaan haayee yeroo jettani liinkii guruppichaa sinii dhufa liinkii guruppichaa tuqaati ol galaati geessanii waan dandeessan akkaawuntii haadhaaf abbaa irratti walitti qabaa kunoo sinii barreeffamaara fudhaa ammuma achiin kottaati obbolaatochi guruppii sana keessa jira obbolaan hundi akkaawuntii maqaaf haadhaaf abbaatiin baafatanii qabatanii jiru natu baasaa jedheeni haadhaaf abbaa irratti gargaarree xabaqaan ana jedhe Saawud Arabiyaatti bitamee fi sinii galee haqa mucaa kanaa kan baasu kunoo lakkoofsa amma barreeffamaa jiru kanaan haayi jedha waatsaappiidhaan liinkii sinii erga waatsaappichi liinkii sanaan kottaa seenaa dhugumatti yoo quuqama namummaa qabaattan jechuudha galatoomaa warra dhufaartan deemaa guruppii. Kanaaf ajandaa kana cufni irra baqa olis
miidiyaa irratti akka nama tokko walitti sodaachifni walitti gaafanni taraa darbines jenne isiin sanuma geessanii isiin sanuma an seerris naa nyaatu wamti barbaade naa nyaatu malee sobaan jiru dhugaan jirtu kanumaa jette kana jaala maal goona ka Ay bareeda Mubarak isi warri miidiyaa gama miidiyaatiin illee waan silaa barbaachisullee gaafattanii taani yoo rabbi nagaa na isii fide atillee qaama.